Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti hojii turan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroo keessani jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhaa. Kallattiiwwan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'uun waan hin oolle jedhu xiinxaltoota fi hayyoota fi akkasumas qaamoleen garaagaraa. Itoophiyaalleen waraanaaf qophii jirra jechaa turte. Amma immoo humna waraanaa gara kaaba Itoophiyaatti fe'aa jirti. Feetellee jirti. Eertiraanis gama isiitiin humna qabdu hunda gara daangaa Itoophiyaatti kaleessuun waraanaaf qophii ta'uu isii argisiisaa jirti. Kun immoo waraanni waan hin oolle waan jedhu kan mirkaneessudha jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaa argataa jiraachuus ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argatuu ibsee jira. Oduu injifannoo guutuu isiniin kenna. Oduun itti aanu koomishiniin biyyoolessaa mirga namoomaa keenya maqaa oopereeshinii WBO irratti gaggeeffameen sarbamiinsi mirga namoomaa namoota nagaa irratti dhaqqabu beeksisee jira. Isa kanas kan mormu akka ta'e ibsee jira. Oduu kanneenii fi kan biroollee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti eegaluun yookaan ka'uun waanuma hin hafne jedhu xiinxaltoota fi qaamoleen garaagaraa. Tilmaamni kunis kan kaa'ame dhaaduu mootummaan Itoophiyaa tibbana irra deddeebi'uudhaan dhageessisaa jiruun akkasumas meeshaalee waraanaa walitti guuratuun qophiin taasifamaa jiru gama lachiyyuu kallattii kan akeeku jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kana kaa'anii jiru. Dhaadannoodhaan turan keessaa waraanaaf qophiidha jechuun muummicha ministeeraa kan dhagahamedha. Akkasumas fiild maarshaal Biraanuu Juullaa Asab በግድም በውድም የኢትዮጵያ አካል ናት jechuudhaan dubbatuun isaa waan kana akeeku jedhamee jira. Gara biraatiin immoo dhaaduun Itoophiyaa kun yookaan mootummaa Itoophiyaa kun Eertiraa sodaachisuudhaaf waan fakkaatu kan jedhanis jiru. Ta'ullee amma san jedhee Eertiraan qophii gahaa godhuu isii arginaan sodaa guddaa jala kan gale waan agarsiisullee ni jira jedhama. Kunis qophii Eertiraan taasisaa jirtu irratti hundaa'uudhaan Jeneraalota duraanii baadiyyee irratti lola irratti hirmaatan waamicha taasisuun dhagahamee jira. Dhaadannoon Itoophiyaan Eertiraa ittiin sodaachisuuf dhaadatte Eertiraa immoo kallattiidhaan qophii gahaa akka gootu taasisuudhaan lolli ka'uuf akka jiru waan akeeku irraa kan ka'e sodaa jala kan gale mootummaan Itoophiyaa jeneraalota duraanii waamatee jira. Lola Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti waggaa lamaaf ture. Jeneraalota barasan yookaan immoo 1998 hanga 2000tti lola Itiyoo Eertiraa hoogganaa turan yookaan lolchiisaa turan sadi waamatee jira. Isaanis Jeneraal Tsaadiqaan, lammaffaan Jeneraal Siyyee Abrahaam, sadaffaan Abbabee Tekla Hayimaanoot kan jedhaman waamatee jira. Jeneraalota kana kan waamate lola kallattiidhaan irratti hirmaachisuuf akka ta'e yoo ta'u, ejjannoon jeneraalota kanaa immoo maal akka ta'e hanga ammaa deebiin hin kennamne. Ni hirmaatu moo yookaan waamicha ni fudhatu moo hin fudhatu wanti jedhu waan of duratti agarru ta'a. Gara Itoophiyaatti kun yoo ta'u, gara Eertiraatti ammoo Eertiraan humna waraanaa qabdu ishii kalafaa kan qilleensaa reedii gootee jirti. Humna waraanaa isii gara daangaa Itoophiyaatti siisuun qophii barbaachisu hunda akka xumurteetu dhaga'ama. Meeshaalee farra diroonitii fi akkasumas farra xayyaara lolaa hunda dhaabuudhaan kallattii hundaan qophii taasisuun isii dhagahamee jira. Walumaa galatti lolli kaabaa kun umrii Itoophiyaa keessatti lola lubbuu ilmaan hiyyeessaa hedduu galaafateedha. Lola ilmaan hiyyeessaa miliyoonaan lakkaa'aman nyaateedha. Kana duras baadiyyee irratti yoo xiqqaate namni 200,000 ol kan lubbuun achitti hafte yeroo dabres kaleenuma kana jechuudha.
kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti lolli ture namoota yookaan lubbuu ilmaan biyyaa miliyoonatti lakkaa'aman kan nyaatedha. Ammas lolli kaabaa kun ni jalqaba yookaan ni ka'a yoo ta'u taate lubbuu ilmaan hiyyeessaa hedduu galaafatuu akka danda'u miliyoona lakkaa'aman nyaatuu akka danda'u tilmaamamee jira. Kanaaf lolli kaabaa kun yaaddoo guddaa biyyattii ta'ee jira. Hundaafuu Itoophiyaanis lola kanatti seenuu irra rakkoo jiru mariidhaan furuun waan barbaachisuu fi kan filannoo hin qabne akka ta'e qaamonni garaagaraa dubbataa jiru. Ammas filannoon jirus isuma kanaadha. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti raawwatamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argadhe jechuudhaan beeksisaa jira. Keessattuu giddugala Oromiyaa woboon zoonii giddugala Finfinneetti marsuudhaan tarkaanfiin inni fudhataa jiru akkaan kan nama boonsu jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Funyaan Finfinnee jalaa hanga kaaba Shawaatti tarkaanfiin tibbana fudhatame yaaddoo guddaa mootummaa ta'ee jira. Haleellaa Gurraandhala 3 aanaa Yaayyaa Gullalleetti raawwateen ajajoota waraanaa hedduu irraa galaafatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Ammas giddugala Oromiyaa aanaa Meettaa Roobitti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee meeshaalee hedduu irraa hiikkatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala aanaa Meettaa Roobii iddoo addaa Burrusa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Bitootessa 2025 guyyaa har'aa jechuudha. Barraaqan haleellaa humnoota loltoota mootummaa kanarratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoon adabee jira. Gara meeshaatiin immoo kan viidiyoo irratti argitan kana irraa hiikkatee jira. Yoo xiqqaate AKM 10 olii fi meeshaalee biroollee irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti galmeeffatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa aanaa Noolee Kaabbaa ganda Dulleetti bakka addaa Laga Suphee jedhamutti haleellaa gaafa guyyaa 5/2025 raawwateen guyyaa kaleessaa jechuudha lama addunyaa kanarraa godaansisee lama madoon adabee jira. Akkasumas achuma aanaa Noolee Kaabbaa bakka addaa Tiraaktarii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen tokko battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu lama madoon adabee jira. Loltoota mootummaa madoo kaafattee deemaa turte irrattis hadheedhuudhaan haleellaa raawwateen tokko battalumatti yoo addunyaa kanarraa godaansisu 3 madoodha adabuudhaan injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Haruu bakka addaa Warqoo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa lubbuu fi qaama irratti dhaqqabsiisee jira. Gurraandhala 4/2025 haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen 3 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu hedduu madeessuu beeksisee jira. Akkasumas Gurraandhala 5/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha haleellaa raawwateen 4 addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu hedduu akka madeesse odeeffannoon achirraa nu geette beeksiftee jirti. Oduun itti aanu Koomishinii Mirga Namoomaa Keeniyaa Opereeshinii Woboo irratti gaggeeffame irratti mirgi namoomaa sarbamuu balaaleffatee jira. Koomishiniin biyyoolessaa mirga namoomaa Keeniyaa Gurraandhala 3/2025 irraa eegalee opereeshinii poolisiin biyyattii bulchiinsota Marsaabeetii fi Ayisooloo keessatti gaggeessaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu beeksisee jira. Yoo ta'e opereeshiniin kun gaggeeffamu dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu fi gocha kana kan balaaleffatu akka ta'es ibsee jira. Poolisiin Keeniyaa jalqabe ji'a Gurraandhala maqaa opereeshinii Ondaa'oo Jaangil yookaan opereeshinii yakkamtoota baasuu jedhuun waraana bilisummaa Oromoo irratti labsee turuu ibsee rakkoo nageenya qaamolee ollaa irraa as ce'uun mudatan qolachuuf tarkaanfiin fudhatame gaarii ta'us nageenya uummataa eegsisuuf opereeshiniin gaggeeffamu mirga uummataa sarbuu hin qabu jedhee jira. Koomishinichi qaamolee nageenya nama ajjeesuu, ukkaamsuu, humnaan dhabamsiisuu fi dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwachuu eeree jira. Gurraandhala 23/2025 naannawa Beelgeeshaa jedhamutti
Poolisiin shoofeera doqdoqqee fi nama doqdoqqee sanaan imalaa ture galgaloo abkul boruu irratti dhukaase. Galgaloon haleellaa irratti raawwateen yoo du'u shoofeerichi mataa fi harka rukutamuun baay'ee miidhamee jira jedhee jira koomishinichi. Akkasumas namoonni torba iddoowwan sadii irraa butamuun dhabamsiifamuu eeree jira. Akkasumas poolisoonni gara Garba Tuulatii fi Ayisolloo bobbaafaman humnaan weeraruun namoota hidhuu, reebuu fi doorsisuu gabaasee jira. Kuni hafuu qaba jechuudhaan yookaan ta'uu hin qabu jechuudhaan balaaleffatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.